taanani mootii gararraa aatinuu gabaabsi karaa dubbataa dhumne duraanii durdara lallabuun dirqama goota'a barreessee dubbadhee gurraalee singaa sila siyyuun qofa maal koonsinii ta'a ummata miidhamee rakkoo saasaa namuu an danda'uun qooda ofii bahaa beekaanis beekumsa mala namaadha qabataan horiisaa kennee humna ta'a ogumaa fayyumaan hirmaachuu danda'a. Anis kota kiyan dubbachudha ka ummata miidhameen dhibbeessaasa yaa bolee wana dhagaha uumma sin argaa jirtanii hayyatire kunuu ta'ee gargaarsa keetiini ummata biyya fiirra taaran galfannee adamaa jiran akka bakka dhabne hawaasni bal'aan kun kana baay'anne fuguga addunyaa keessaa wallaalamne utuu jirruun jirruuti kaannee dhabamne addunyaa kanarratti mataa qaqqabanne baqqannee qubanne jiraachuu dadhabne dubbii yoo har'aan furamne daachisuuf teenya ilmaanii hayyate kunuu ta'ee gargaarsa keetiini ol nu qabi yaa rabbii mootii duniyaatiin haatiri kunuu ta'ee gargaarsa keetiini nukaan rabbumatti si har'aan ga'ee bagaa lubbuun nama harka rabbi ta'e malee silaa nafnuutu kan namaa ta'e kaleessaan garaatti wanni nurra ga'e utuu dachiin afaan qabaate haasa'e raajiin ofoteessaa waan gubbaatti ta'e wanni baatee nutti ta'e nu sababa laatanaa dhiheeyatire kunuu ta'ee gargaarsa keetiini dhibee manni keenya baate har'aan ga'ee fincilootti nafnee bakka yaa abbaa rahmataa miidhamaa si gargaarrataa erkoo si taasifannani